Qondaalli kun bakka ejjete hundattuu miilli isaa jiidhaa waajjira seenee hundatti siimboo fi hojii boonsaa hariiroo hojjetaa waliin qabuunis michummaan nama yaadatamu. Yuunivarsiitii Finfinnee hanga Koongireesii Biyyoolessaa Oromootti sulultaa hanga magaalaa Hoolataa Piroojeektii qindeessa ragaa lafa magaalotaa Oromiyaatti hanga abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaatti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hanga bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gufuun sinnayin jedhanii eebbisanii waan ergan fakkaata. Injiinar Taakkala Uumaa maqaansaa ol ka'ee himamuu kan eegale gaafa rumichi maastar pilaanii Finfinnee lafa Oromiyaa qircachuuf ka'e sana awwaala keenya irratti jechuun paartii rumicha Oromoo fi lafa Oromiyaa qorqaa ba'e OPDO keessa taa'ee dhukaasa diddaa as ba'e sanaaniin qaanqeen isaa fi qeerroon Oromoo qabsiifte Oromiyaa ceetee addunyaa dhuunfachuun kaan galma Minilik isallee kantiibaa magaalaa Finfinnee goote. Taakkala Uumaa magaalaa Shiraan hundoofte kanaqni keessatti haqanqaalame magaalaa waggoota 130 kantiibaawwan 31 Finfinnee seenaan haaromfamee namni Oromoon agartuu kooti jedhee lakkaa'u magaalaa tana hoogganuun kan jalqabaati. Namni kun miseensa mana maree magaalaa Finfinnee ta'uu dhabuusaa fi dubbiin maastar pilaanii ilaalchisee dubbate waca uumullee Injiinar Taakkalaan kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee ta'uun hojii eegalan. Dhakaan bitaa mirgaan darbatamu ololli afarfamullee namichi magaalaa waggootaaf hoogganaa dhabdeef hoogganaa miiliyoonota abdii kutaniif abdii ta'e. Daba magaalaa keessaa cicciruun jajallaa sirreessuun hojii kantiibaa Taakkala Uumaa kan jalqabaa ta'e. Saamichi lafaa magaalaa keessaa buqqaa'uun qonnaan bultootaa seenaa ta'e. Waan hojjechuun irra jiraatu tokko lama sadii jennee faayidaa jiraataa magaalaa Finfinnee faayidaa qotee bulaa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran hin eegsisu taanaan maal hojjedhanas maal hojii waggaa lakkaa'uuf guyyaa lakkaa'uuf miti kan hin ta'e. Qondaalli nama waajjira keessaa odeessu osoo hin taane nama gad taa'ee hojii hojjetee agarsiisu. Qondaala na argaa baay'isuu osoo hin taane akka hojiinsaa isa agarsiisu fedhu. Guyyaa Finfinnee bulchuu eegalee kaasee dhakaa bu'uuraa kaa'uu fi piroojeektoota hedduu eebbisuudhaan camadamee jira. Finfinnee kumaatamni karaarra bulu karaarraa kaasee bakka damdamannaa fi leenjii galchee manneen barnootaa uummataa 500tti siqan haaromsiise. Ilmaan hiyyeessaa 300,000 manneen barnootaa uummataa keessatti sagantaa nyaataa manneen barnootaa mijeesse. Namoota hirkoo hin qabnee fi maanguddoota manni irratti jigeef hirkoo ta'uudhaan mana itti ijaare. Finfinneetti tajaajila geejjibaatiif awutoobisoota 100 lakkaa'aman hojiitti gale.